dhufu maali biyya biraan dhayine kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu qaxara hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Alshabaab jaanii oofan duras kijiba. Leengadda hoggaa wanni kun kaatu Profeesar Beekama dhimma baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis ekspertii number 1 yeroo ammaa fayyadamanii hin gaafate. Okiyya sagara baalee kan wanni akkanaa ni jirti yaanii qorannaa ta'e nagartee jennaan kijibaa kun hin jee olola mootummaa qofarraa hin dhagaye malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiisoo tokko jira kadhannati jaanii waliin qaqqaban tekstii kan beene kanuma dhaqanii nama darasaa argan hunda waliin qabanii fidanii onni jaaniin Alshabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuun qabu gaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaan dhoowwiteefi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambisee Alshabaab Itoophiyaa akka hin seenne. Itoophiyaa akka hin seenne Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne. Naannoo biraas akka hin seenne maaliif? Uummanni Somaalee xungurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhatu. Gaafa warri akka Alshabaab kun dhufu sammuun namaa onneen Soomalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalismiin qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin hin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordodee yaani bordodee irratti Alshabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafatu jarri muslimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira xaxu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanii uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Alshabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma Arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra Tuulamaati Salaaleedha. Abbaan kiyya Arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti iitu uufii nooledha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota Arsii Ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi Salaalee Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa Goorgis warra keenya ijaare. Waggaa ijaaran Arsiif Salaalee waliin baatee ijaarte. Har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsan masgiidas akkasuma. Kun kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana Arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara jedhanii Musliima harka amma Wallaggatti sun irra caalaan nama walirraa buqqee jedhan Amaara jedhanii Amaara. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Meeqaatiin irraanfatte? Meeqaa irraanfatte? Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa dhiibee. Malli jirumaa tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraate immoo uummanni keenya ni beeka. Kana sanii ittiin deemuudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee kun waan dur irraa gangalataa dhufte amma garuu furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromooti buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii praaktikaalii deebii argatee jira gaafiin ammatti qaabte san wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo'inus garriitti nurraa fottooqanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isinii fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa falli jiru irraa fottooquudha fayyaadha. Warri gaafii kan dura kaase Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottooquu
4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti. Olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Laman jettanii. Lameen hundalee. Warri Eertiraa fottokanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa irraa rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'anii nyaataman. Jarri keenyaas dhufaniiti beektaa mootummaan Abiyyiituuni diqaalaadha walitti. Yaada ilaalcha diqaalumtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra Wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara Wayyaaneetitti ummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan balman qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo kanatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a walking contradiction. Wanni ummaa Itoophiyaa jeemusa keessa seense kana jechuudha. So warri Eertiraas fottokanii furmaata hin finne. Warri Tigraay olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri Wayyaaneen guddistees isa irraa kooppii godhanii Amaara irraas waa lalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So adda inni maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laala. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biitii Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte the founding sin reefu isinitti himeetiin jira. Parsantii 70-80 kan ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo saniiti. Kanaaf Eertiraa Asmaraa irraa fottoitus siyaasa irraa fottoiti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naaqfaa baafatan mallasee waliin seenanii jechuudha. Warri Wayyaanees olaantummaa godhan jaanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gad dhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Ijoollee bosonaa gaggabaasee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qaban tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa kun jiru ta'e akka namni yoo shiftaa saamichaa achi ba'ee miti. Warri saamichaa ba'ee galee jira keessa. Ijoolleen kun qabsaa'ota yeroo dheeraa turteedha. Ijoolleen tun eenyufaa beektanii? Ijoollee bara Wayyaanee amma 15 meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa ba'an. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha. Qabsoo seentee hidhaa turte. Waggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallalu. Ijoollee ni beeknaa bara. Mucaan amma bisaa jedhamu Harargee xarraa hoogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan maharsatee hoogganu kun Gurbaan Gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan Sabaayif jedhamu kunis kan Arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamtu. Isaan jalatti ijoollee jiru. So wanni yeroo shiftaadha maal jedhan waa lama qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii dogongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa gurguruu kun ka nama waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gurguruu fa'aa ni garta. Mana kaabinee gurguruu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuuf dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gad yaatee ka jiru san fudhatu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waan DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsii bulaa ittiin bitatanii bara bishaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo Sabaat qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e Farsi pula asin warra asin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan.
akkuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe kabiyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baaftee irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 akka isaanii niin beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Eertiraa dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka ni bineensomtee ganamuu darraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata sibiilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaallee. Amma yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finne, Noorwee finne, Keeniyaa finne, Igaad finne, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojii tajaajilarurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna jedhaniitti balleessan. Duri irraa kaasee maal jechuun ture? Wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLF akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummata. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok fayyadde. Lamma jedhanta TikTok isin qabatu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni jiru taate sun kara tokko. By the way, waaniin afaanitti meesinitti mujjira. Afaaniin kallattii waan itti yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoof Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Talisuun garuu dhimmi uummata kun kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojjetee uummata saamuu ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaa. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barbuusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata irra ga'u na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan hin deebisee keep walis seenee tabra seenee foonii fi jechuudha. Kanaafi an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhaloota hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsooyne roorroo alagaa irraa kaafne
warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin ayyaannee bira dabarreef kabineen qenda keessa nama nurraa fidde wallaggan jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jaamu kana faa bakka fakkadaan faa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma deengadda gadaa tulama takkan maxxasaa turre gartanii manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan alaaq ta'e beeke kanaaf ijoollee amma saawudi arabiyaa tuggara itti rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyyatti akka uummataatti wanni nuti keessa deemne mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu itteen wanni nu keessa ture ijoolleen hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan ta'e biyya arabaa keessa ta'e aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha understand garuu bilchina qabdi ijoolleen tun ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo itti nu galaaltan majoritii siyaasaa isin qabdu ani nama siyaasa qortu saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala political saayikoolojii isaa osoo mola raftullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun so isin warri asoo baatan kun arrabsuuf xiqqeessoo osoo hin ta'in suuta richaanaliin enerjii isaanii richaanal godhuu qabdu gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun hariiruun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamuma dooktorii fi sheetichi faa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa oromoon wal'aansa barbaachisa oromoo tan wal'aanne bara madura 91 caba guddaa ture oromoodhaaf injifannoo guddaa ture caba guddaa ture samboota namu 91 leencoo lataa 91 sooja'u amatti diigama oromoon tu jira keessee samboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanne oromoo tana akkuma hakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeenya malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dhayitee minisota sana keessa oromoo faayidaa qabu oromoo waliin qabu maal akka magartan kanatti harargeen gosa adda addaa itti arsiin gosa adda addaatti wallaggaa maal kan ture suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan kalee isaa jenneeti qophii afran kalloo qophii alee birraa qophii sochii bacaatuu lamaa taabaalii osoo jennu muuziqaa caaluu faayii wargaa suuta dubarree oromoo wal'aanee dhokkan wal'aanam qabu manni kollektiifoonni isaa akka deebi'u amma cabaa hamaa keessa seenee oromoo guddaa dabre kana amma suuta deebisu jira suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha ni wal'aanaa ijoollee gosa hunda ni walaa deemna. Oke, juara hedduu galatoome dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee tiktok kanattis argamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti soo aangoo hin qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoo hin qabne hedduu galatoome. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuusa Siraaj Sabaa itti fufii Jaal Ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhumee beekaa barbaadeetiin si dhabee. Aye, ulfaadhaa galatooma jawaaratis ulfaadhoo galatoomni ijoolletti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhee garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin itti gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni
walitti daandii tokko qabatee yookaan bu'uuraan Oromoo maaliif itti fuudhu? Abaawonis, Kaafaawonis, Waboonis, Kabiraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalan. Maaliif itituu didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokkoon lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirree Dawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii, Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisan. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warra bilisiginnaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitanidha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisaniiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee isaarraa buqqeera, oomisha hin qabu. Hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa arti ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duratti waan